Mee arrammoo quraana xiixxalla. Quraanuma kanatu maal nuun jedha suuratul Nisaa boqonnaa 4 ayyaa 82 irratti sila isaan quraana hin xiinxalan nuun jedha. Odoo waan Rabbiin alaa biraa ta'e sila isa keessatti wal dhabbii baay'ee argu turan nuun jedha. Akka quraana kanaatti quraanni Rabbii biraan waan ta'eefi wal dhabbii tokko illee hin qabu jechuu isaati. Quraanni Rabbii biraa moo miti kan jedhu kan inni ittiin madaalamu immoo akka ulaagaa iddoo kanatti taa'etti wal dhabbii qabaachuu fi dhabuu isaatiin jechuudha. Kan marratti hundaa'uudhaan marree quraana keessatti wal dhabbiin dhaba yoo ta'e wal dhabbiin jira yoo ta'e Rabbiin biraa miti jechuudha. Wal dhabbiin hin jiru yoo ta'e immoo Rabbiin biraati jechuudha. Kanaafiyyuu konseptii uumamaa keessatti akkaataa uumamni kun ittiin uumameedha irratti hundaa'uudhaan quraanni maal jedha? Wal dhabbii qabu hin qabu kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Wantoota lama walii wajjin ilaalla. Dura samii uumame immoo dura lafatu uumame akka quraanaatti. Akkasuma immoo lammaffaan immoo guyyoota meeqa keessatti uumame akka quraanaatti. Kana keessatti wal dhabbiin jira waan ta'eef jechuudha. Mee haa ilaallu. Suuraa Baqaraa ayyaa 29 keessatti maal nuun jedha? Rabbiin duraan dursee dachii uume achiin booddee immoo samii uume nuun jedha. Akkas jedha. Inni yookiin Rabbiin isa waan dachii keessa jiru hunda isiniif uume ergasii gara samii ol ta'e samii torba isaan taasisedha. Inni waan hunda akkaan beekaadha. Dura dachii uume achiin booddee samii uume nuun jedha. Kanaafiyyuu akkasitti dura dachiitu uumame jechuudha. Akkasuma suuraa 79 ayyaa 27 hanga 30tti yoo dubbisne immoo faallaa isa kana argina jechuudha. Maal nuun jedha? Sila uumaa keessantu irra jabaata moo samiidhaa jedha. Inni Rabbiin isheen ijaare. Maal ijaare? Samii ijaare. Ayyaa 28. Ijaarsa ishee ol fuudhee ishee ol qixxeesse. Ayyaa 29. Halkan ishee dukkaneessee guyyaa ishee ibse. Ishee 30. Dachii sana booda sirreesse jedha. Dachii sana booda sirreesse. Erga samii xumuree booddee achiin gara dachiitti deebi'u jechuudha. Suuraan Baqaraa maal nuun jedheera? Dura dachii uume achiin booddee samii uumame nuun jedha. Asitti immoo maal nuun jedha? Erga samiin xumurame dachiin immoo sirratti nuun jedha jechuudha. Kanaafiyyuu walitti bu'iinsa tokko nuuf qabadha. Guyyaa meeqa keessatti immoo uumame samiif dachiin kun? Sababni isaa quraanni iddoo tokkotti guyyaa 6 keessatti uumame nuun jedha. Fakkeenyaaf suuraa 7ffaa ayyaa 54 irratti maal nuun jedha? Dhugumatti gooftaan keessa Rabbii isa samiif dachii guyyoota 6 keessatti uume ergasii arshii irratti ol ta'e isaaf malu ol ta'eedha jechuun itti fufa jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa meeqa keessatti uumame samiif dachiin kun? Guyyaa 6 keessatti uumame jechaa jira jechuudha. Faallaa kanaa garuu suuraan 41ffaan ayaan 9ffaa hanga 12tti kan yoo dubbisnu immoo guyyaa 8 keessatti uumame nuun jedha. Jalqaba guyyaa 6 jenneera. Ammoo guyyaa 8 nuun jedha. Maal jedha nan dubbisa? Ayaan 9ffaan jedhii jedha. Sila isin isa dachii guyyaa 2 keessatti uumetti kafartanii hiriyaasaaf gootu sun gooftaa alama hundaati jedha. Dachii guyyaa meeqa keessatti uume? 2. Ayyaa 10ffaan akkas jedha. Ishee yookiin dachii keessatti gaarreen lafa qabatoo ta'an gubbaa ishiitti godhee ishee keessattis barakaa godhe. Ishee keessatti wantoota ittiin jiraatan guyyuma 4 guutuu keessatti warra itti ajamaniif murteesse. So dachii guyyaa 2 keessatti uume ergasii immoo waan dachii keessa jiru immoo guyyaa 4 guutuu keessatti uume. Meeqa walitti? 6. Dachiif waan dachii keessatti qofa 6. Sila immoo samii fi dachiin 6 jennee turre. Dhageeffadhaa. Itti fufee maal jedha ayaan 11ffaan ergasii haala isheen aara taatee jirtuun samii ol ta'e isheef dachiinis jaallattanii yookiin jibbitanii kottaa jedha. Isaanis jaallanne dhufne jedhan. Achiin itti fufa. Ayaan 12ffaan guyyaa 2 keessatti samii 7 godhee xumure. Guyyaa 2 dachii uume, guyyaa 4 waan dachii keessa jiru uume, guyyaa 2 immoo samii 7 godhee xumure. Walitti meeqa? 2 ida'u 4 6. 6 fi 2 8 jechuudha. Herreega daa'imni kamiyyuu bira ga'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa 6 keessatti uume moo guyyaa 8 keessatti uume kan jedhu walitti bu'iinsatu jira jechuudha. Kana qofa miti. Hadiisni immoo maal nuun jedha? Guyyaa 7 guutuu uume nuun jedha hadiisni immoo. Guyyaa 7 guutuu fakkeenyaaf Sahih Muslim 2789 irratti maal nuun jedha? Abu Hurairaatu gabaasee ergamaan Rabbii harka kiyya qabee akkana jedhee jedha Abu Hurairaan. Rabbiin ol aanaa fi ulfina qabeessa ta'ee biyyoo suphee sanbata uume jedha. Gaafa yoomii uumuu jalqabee gaafa sanbata uume jedha. Sana booddee hoo dilbata gaara uume jedha. Hayyee wiixata muka uume jedha. Kibxata wantoota hojii humnaa of keessaa qaban uume jedha. Roobii ifa uume jedha. Guyyaa kamisaa bineensonni akka babal'atan taasise. Jum'aa yookiin jimaata immoo asrii booda addaam uume jedha. Kanaaf kana jechuun
uumama dhumaa sa'aatii dhumaa irratti jimaata irratti kana jechuun waaree boodaa fi halkan gidduutti jedha. Hadiisni kun karaa sansalata dabarsuu biraatiin odeeffama jedha. So kanaafiyyuu sa'aatii jimaata sa'aatii xumuraa irratti addaamiin uumee jedha. Yoom akka waan uumamte hin beeku. Garuu ammoo sanbata jalqabeeti jimaata irratti xumure guyyuma torban kana guutu uumee nuun jedha jechuudha. So kanaafiyyuu jarana guyyaa 6 uumame moo guyyaa 7 uumame moo guyyaa 8 uumame. Kun walitti bu'insa quraana keessaati jechuudha. Kana irratti hundaa'uudhaan maal jechuu dandeenya ree akka jalqabuma irratti suuratul nisaa boqonnaa 4 ayat 82 nuun jedheen quraanni kun gonkumayyuu eenyu biraa miti jechuu dandeenya. Rabbiin biraa miti jechuu dandeenya jechuudha. Eessaa diree Rabbiin biraa miti jennaan quraanumti kun ofii imtisaa maal jedhaa falfala namarraa waraabameedha nuun jedha waan ta'eef kanaafiyyuu akkasuma immoo jecha ergamaa kabajamaati nuun jedha waan ta'eef Muhammad yeroon inni Allah wajjiniin haasa'e yeroon tokkollee hin jiru quraana keessatti waan ta'eef kanaaf walumaa galatti quraanni kun yookiin kalaqa Muhammad yookiin immoo diiyaabiloos biraati jechuu dandeenya jechuudha. All right. Bobesina, afarsina, bobesina, afarsina, imana fuudhe kaane dhaloota tilamsina.